dhuma torban darbeer mootummaan Itiyoophiyaa ibsa Itiyoophiyaatti ambaasaadarri Ameerikaa Ervin Masingaa kennan balaaleffachuun akka isa gaddisiise himee ture. Hayyoonni siyaasaa garuu ibsi Ameerikaa kun waanuma biyya michuu dhugaa tokkorraa eegamudha jedhu. Waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa ibsa Ameerikaa kanaa fi paartiin isaanii Koongireensiin Federaalawaa Oromoo ibsa kanaan booda yaada jijjiirratee marii biyyaalessaatti deebi'ee hirmaata kan jedhu gaafateera. Ibsi isaan kennan kun dhuguma mootummaa Itoophiyaa kan dheekkamsiisudha. Isin qaamaanis wal argitanii jirtu. Ibsa isaan kennanis ilaaltanii jirtu. Dhuguma akka mootummaa Itoophiyaatti komate kana tokkoffaa maqa balleessii qabaa. Haala nageenya tasgabbii biyyattii ilaalchisee lammaffaa faallaa hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaan qabaniiti ibsi kenname kan jedhullee qaba. Isinii jara wajjinis wal argitanii jirtu. Ammoo mariis gaggeessitanii jirtu. Ibsa kanas ilaaltanii yoo jiraattan dhuguma mootummaa Itoophiyaa kan dheekkamsiisudha. Ibsi kenname moo dhuguma madaa Itoophiyaa fayyisuuf jecha amanummaatiin kan kennamedha? Akkamitti ilaalta? Ilaalcha keenyaan Ingiliffaan dubbachuudhaaf the first step in the right direction kan jedhu kan ilaallu karaa qajeelaa deemuu jalqabuu isaaniidha kan agarsiisu warra Ameerikaa jechuudha. Ifatti bahanii yaadachiisuu jalqabuun isaanii baheessadha. Garuu gahaa miti karaa keenya. Wanti bahee waanuma lafa jirudha hutinnaate malee hin baay'anne jechuudha. Keessumaa hidhattoota irratti ilaalchi akka isaanitti ibsan nun gammachiisnee kan jedhu fakkaata. Maa buufiin kan inni irra naanna'aa jiru baaba nu qixxeessanii shiftaa fi nuti maa sabni filatedha. Isaan immoo shiftaadha akkamitti waan nu qixxeessu. Ijaa kana inni maa beekamaadha. Garuu wantichi keessi isaa tokko ifatti maan bahanii dubbatudha. Lama irra jireessa sababaatti tasgabbeessuuf jedhamiti nuti Ameerikaa soo barbaadden nageenyu. Amma warra Ameerikaa kana nagayinaa dhiibbaa nurratti gara sanatti deemuttanii yaadina seeru sana kanaaf waan baasan fakkaata malee ammas waan ammas isaan aarsuu miti jechuudha. Aarsuu irra jiru miti. Akka rakkoon biyya kanaatti yoo xinnaate malee ammas aarsuu hin turre jechuudha. Garuu amma mariin biyyaalessaa kun rakkoo Itoophiyaa kanaaf furmaata ta'a jedhanii amanu biyyoonni lixaa hedduun erga waliin mari'attanii isin yaada keessan kan jijjiirtan marii kanatti makamuuf waan jettan ni jira gama keessaniin. Mootummaan itti deemaa jiru nuti afaan namaa galuun keessatti qooda fudhannu jenneerra. Bu'aan qabus jenneerra. Akka bu'aan qabne isaanis uma beeku. Garuu isaanii ofii isaaniitti istiraatejii isaanii yeroo ittiin bitannaadha. Yeroo bitachuun kun eenyutu yeroo bitataa yeroo bitannaa kana keessatti hammatu badaa siyaasni biyya kanaa hammatu mancaa sabni biyya kanaa hammatu jeeqamaa hammatu du'aa. Amantuu hidhamaa waan rakkoo baay'ee dhufuu danda'a. Isaanumtis waa beekuu jechuudha. Kun akka lafaa ka'eessa hongeenya. Faranjii ittiin goobsee bira darbuudhaaf malee wanti karaa isaanii eegamu baay'een hin jiru. Warrumti faranjiis waa lama jedhu. Credible and inclusive waan jira wayii qabu. Hunda hammachuutu irra jira. Lammaffaa immoo fudhatama qabaachuutu irra jira. Karaa lachuu rakkoo qabu. Hunda hammachaa hin jiru. Isa bira darbee immoo fudhatama argachaa hin jiru. Bichaa otoo hin taane warra kookasii jennee paartiroonni baay'een hin fudhanne. Silas warri lolarra jiru hin fudhanne. Eenyu walitti araarsa. Isa qawwee tokkosaa jiru. Isa lafa qabatee maal gochaa jiru. Baay'ee goodaatti dhiiftee eenyu walitti fiddee maal goota sigale. Araara jechuun wanti irraa jalqabuutu irra jira. Sababoonni irraa jalqabuutu irra jira. Warra bosona galanii mirga saba keenyaan lolla jedhanii kuma dhibbaan chocho'aa jiranii maal gochaa jiranii karaa cufaa jiranii rakkoo baay'een uumamee jiru kana warra akkasii kana goodaatti dhiiftee eenyu walitti araarsita. Tolee Piroofeesar Ulfaadhaa. Gaaffin Piroofeesar Mararaa obbo Jawaar Mahaammadiifis sirriidha. Waa'ee maree fi araaraa daandiin itti deemanii milkeessan iyyuu hin jiru jedhama. Jawaar fuula Feesbuukii isaa irratti akka barreessetti Ambaasaadder Masingaan akka biyya michuu dhugaa tokkotti rakkoo siyaasaa Itiyoophiyaa keessaa karaa marii nagaa malee waraanaan akka hin furamne ibsanii jedhama. Ambaasaadderichi bira qabee jechoota dippiloomaasii fayyadamee odeessuun dhaqne. Inumaayyuu ifatti amanamummaan akka biyya michuu dhugaa tokko irraa eegamutti ibsee jedhama. Ittaan sun Jawaar ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa waamicha nagaa ambaasaadderichi godhan balaaleffachuun nagaddisiiseera jechuun barreesse. Erga waliigalteen nagaa Piriitooriyaa mallattaa'e mootummaan waraana waliinii biyyattii keessaa karaa nagaadhaan furuudhaaf tarkaanfii fudhachaa ture. Hedduun keenya mootummaan waraana labsuurraa gara nagaa buusutti dhufuusaa dinqisiifannee fudhanneerra.
Amma garuu mootummaan waadaa isaa cabsuun waraana karaa nagaa xumuruu fi dirree siyaasaa banuu irratti waan duubatti deebi'ee jiru fakkaataa jechuudhaan Jawaar yaada isaa barreesseera. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun seeratti dhiyaachuuf jedhame. Abbaan alangaa mana murtii yakkaa idil addunyaa Benjamin Netanyahuun akka to'ataman ajajee jira. Biraanuu Gammachuu gabaasa dabalataa qaba. Abbaan alangaa mana murtii idil addunyaa yakka waraanaa raawwatan jechuun ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu akka to'annoo jala oolfamaniif ajaja dabarse. Dabalataan manni murtichaa hoogganaa Hamaas Gaazaa keessa jiru Yaahyaa Sinwaar yakka waraanaa raawwateera jechuun akka to'annoo jala oolfamaniif ajaja wal fakkaatu dabarseera. Abbaan alangaa olaanaa mana murtii idil addunyaa Karim Khan hooggantoonni lamaan onkoloolessa 7 bara 2023 irraa jalqabuun yakka waraanaa fi yakka namoomaa raawwatameef itti gaafatamummaa qabaachuu isaaniif ragaan gahaa jira jedhan. Manni murtii yakka idil addunyaa teessoon isa heekta'e waggoota 3 ta'aniif tarkaanfii Israa'el bakkeewwan Filisxeem keessaa qabatteetti raawwataa turte qorachaa turuu beeksiseera. Dabalataan erga waraanni Gaazaa ammaa kun jalqabees waan tahaa ture qorachaa turuu ifoomseera. Ministeerri ittisaa Israa'el Yohaaf Galaantii fi hoogganaan siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyee hooggantoota waraanaa biroo akka Mohammed Deef waliin warra barbaadaman keessatti argamu. Netanyahuun hooggantoota Israa'el warra mana murtii addunyaatti barbaadaman keessatti himatamuu ilaalchisee yaada kennaniin waan seenaa keessatti ta'een beekna jechuun ibsan. Morkataa Netanyahu kan ta'anii fi miseensa kaabinee waraanaa keessaa tokko kan ta'an Beenii Gaant murtee abbaa alangaa mana murtii addunyaa kana balaaleffataniiru. Hooggantoota biyya demokraatawaa biyya isaanii hooggantoota dhaabbata shororkeessaa dhiiga dheebotanirraa ofitti san wajjin wal fakkeessuun haqa balleessuudha jechuun fuula X irratti barreessaniiru. Abbootiin seeraa mana murtii addunyaa amma ragaan dhiyaate hooggantoota kanneen to'annoo jala oolchuuf gaamoo gahaa miti kan jedhu kan ilaalan ta'a. Ji'a 5 dura Israa'el Gaazaa keessatti gocha duguggaa sanyii raawwataa jirti jechuun Afrikaa kibbaa mana murtii haqaa idil addunyaa kan biyyoota gamtoomanitti himata bantee turte. Manni murtii UN kun himannaa kana ilaalaa ture guyyaa 2 dura Israa'el dhiyaattee deebii kenniteetti. Maqa balleessii hamaa Afrikaa kibbaan irratti dhiyeessitedha kan jettu Israa'el dhugaa dabsuudha jechuun deebii kennite. Waraana Gaazaa keessan yoo xiqqaate namoonni nagaa 35,000 ol ta'an akka ajjeefaman ministeerri fayyaa Hamaas hoogganuu ibseera. Haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti raawwate yoo xiqqaate namoonni 1,200 ajjeefamaniiru. Hamaas namoota 252 ta'an ammoo ukkaamsee fudhatee ture. Israa'el amma Raafaa keessatti opereeshinii waraanaa gaggeessaa jirti. Dhiibbaan idil addunyaa Israa'el irratti jabaatus Netanyahuun hanga Hamaas immoo nutti duubatti hin deebinu jedhan. Pireezidantii biyyattii balaa helikopteraan du'aniif gadda guyyaa 5 labsite. Balaa kanaan pireezidantiin Iraan Ibraahim Ra'iisii fi ministeerri dhimma alaa Hussein Ameer Abdullaan dabalatee namoonni 9 du'aniiru. Balaa kana hordofee kaabineen Iraan Ali Baargerii Kaanii ministeera dhimma alaa gochuudhaan muudeera. Qondaalli kun ministeera dhimma alaa itti aanaa turani. Erga ministeera dhimma alaa biyyattii Hussein Ameer Abdullaan balaa helikopteraan du'anii booda Abba Ali Baargerii Kaanii muudamu gabaasni Reuters ni mul'isa. Muudamni kun kan raawwatame erga qaamoleen mootummaa sadan Iraan hojii raawwachiistuu seera baastotaa fi seera hiiktonni walgaaniin boodaa jedhameera. Pireezidantii ittaanaa biyyattii kan ta'an Mohammed Mokbir ammoo aangoo pireezidantummaa fudhachuudhaaf jedhameetu eegamaa jira. Pireezidantiin Iraan osoo aangoorra jiru yoo du'e hanga filannoon guyyoota 50 keessatti gaggeeffamutti ittaanaatu pireezidantii ta'ee tajaajila. Ab Mokbir TV irratti akka dubbatanitti faana Ra'iisii akka hordofan waadaa seenuun qaawwi tokko osoo hin uumamin hojii pireezidantiin tokko hojjetu ittaan fufsiisaa jedhaniiru. Iraan qaawwa aangoo mudate kana akkamiin keessa dabarte? Hamza Hussein kan qopheesseera. Pireezidaantiin Iraanii fi ministeerri dhimma alaa biyyattii balaa helikooftara isaaniittiin imalaa turan mudateen lubbuun isaanii darbuun mirkanaa'eera. Taatee kana hordofee biyyattii keessatti qaawwi bulchiinsaa uumameera. Garuu yeroo taateen akkasii yookiin yeroo balaan akkasii mudatu furmaanni isaa heera mootummaa biyyattii keessa jira. Heerri mootummaa biyyattii maal jedha? Pireezidaantii ittaanaa fi dursaan paarlaamaa kallattiin hojii pireezidaantiin hojjetutti darbuun hojjechuu itti fufu jedha heerri kun. Bu'uura kanaan pireezidaantii ittaanaan biyyattii Mohammed Mokbir akka pireezidaantiitti hojjechuutti fufu. Manni murtii biyyattii ammoo yoo baay'ate guyyoota 50 keessatti filannoon akka gaggeeffamu haala mijeessa. Kana kan murteessu ammoo hoogganaa olaanaa Supreme Leader biyyattiiti. Iraan keessatti dhimma biyyaa irratti murtoo dhumaa akka kennu hoogganaa olaanaadha. Yeroo ammaa aangoo kana akka harkaa qabanii Ayatullah Ali Khamenei jedhamu. Akkaataa caaseffama mootummaa Iraan yookiin akkaataa caaseffama aangoo mootummaa Iraan yoo ilaalle fiixee irra kan jiran hoogganaa kanadha. Hoogganaa olaanaa ta'uun ammoo mana maree eegdota biyyaa fi mana murtiitu jiru. Sanaa gaditti aangoon pireezidaantiif paarlaamaa akkasumas kora ekspoortootaa waliin deema. Ayatullah Khamenei gumii ekspoortootaa ka miseensota dureewwan amantaa 88 of keessaa qabuun
waxabajjii 4 bara 1989 ka filataman yoo ta'u erga warraaqsa islaamummaa bara 1979 as nama lammaffaa filatamanidha. Aangoo kanarra waggoota 30 oliif turaniiru jechuudha. Hoogganaa olaanaan al takkaa filamnaan hanga lubbuun jirutti aangoorra tura. Akka heera Iraanitti namni hoogganaa olaanaa ta'u amantaa Islaamaa Shi'aan sadarkaa olaanaarra ga'uutu irra jiraata. Bara 2021 aangoo pirezidaantummaa ka qabatan Ibraahim Ra'iisii nama hoogganaa olaanaa biyyattii Ayatollah Khamenei bakka bu'uuf abdataman turan. Ayatollah Khamenei eenyu bakka isaan bu'uu akka danda'u wayita ibsanii turanitti jalqabarratti Ibraahim Ra'iisii filatanii turan. Namni biraan filatamuu danda'u jechuun Ayatollah Khamenei ibsan ilma isaanii Mujtabaa Khamenei jedhamanidha. Gameessi siyaasaa umrii waggaa 63tti boqochuun isaanii dhagahame Ibraahim Ra'iisii gama siyaasaanis ta'e gama amantiin Iraan keessatti nama muuxannoo yeroo dheeraa qabanii fi abdii biyyaa ta'uutu himama. Ibraahim Ra'iisii umrii dargaggummaa isaaniitti abbaa alangaa magaalaa Tahraan kan waliigalaa Iraan duree amantii achiin booda immoo haga lubbuun isaanii darbutti pirezidaantii biyyattii ta'uun tajaajilaniiru. Dursa amantii cimaa fi hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khameneitti dhiyoo ka ta'an Ibraahim Ra'iisii baatii waxabajjii bara 2021 keessa pirezidaantii Iraan ta'uudhaan filataman. Maanguddoon ganna 60 kun malaamaltummaa ittisuu fi rakkoo dinagdee Iraan pirezidaantii aangoo gadhiisan Hassan Rouhanii jalatti mudate furuudhaaf nama hunda caalu ta'uudhaan dhiyaatan. Kanaan duratti gaafatamaa qaama haqaa biyyattii ka turan yoo ta'u ilaalcha siyaasaa leellistummaa yookiin immoo ultra conservative politics view nama qabanidha. Lammiileen Iraanii fi falmitoonni mirga namoomaa hedduun bara 1980 keessa hidhamtoota siyaasaa jumlaan ajjeefamuu keessatti Ra'iisiin gahee akka qaban akeekaniiru.